السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالة توتا هردوتا زي تو بندقي سنو بقرب من ساعتي كان نسينجي إن شاء الله رجع في واي إسلام ما رجع في جواب تو بليت كنا كوجمتو في جالة توتا ناوجين والجفني والدي بنا إن شاء الله بندقي سنو نهردو فاك أما كلبينا إن شاء الله نكون جرات سبسكرايب لايك بلا سنين بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جافي واي نبيك يا ناس جافر ده نادي إن شاء الله. نبيين نبي ربي صلى الله عليه وسلم وقامي قتدوا. وقعت حكم. جاته بسدي. أنا قلت جردا ما شاء الله تبارك الله ربي سرنا جلدو. مش يا متأران كيا نبيين أفعال متي بيكو نبيي كب نبي سليمان عليه السلام. سامبراوي. أبو تكيزا. نعم تطلع مكاره. عمر. ما شاء الله تبارك الله من الخطة إن شاء الله أتي مدارنا. مش جافي أركان إسلام كيسا كان فافا غد أرقمو. أيوة فافا فرد أرقمو أركان إسلام كيسا. فرد سوما. طيب إيمانا كيسا تكو فرد أرقمو كان. ما يجي تكو فرد أرقمو. واو ما شاء الله تبارك الله يدو من قوم كيسا. هاي. طيب. أركان لا إله إلا الله ميكا. أركان لا إله إلا الله. لم. سان كيسا. إنسان كيسا dalam sisi gas. Masya Allah, Masya Allah. Gabriel Cerabdi isa. لا ممكن. طيب دين ميكا. سدي سانس. قربي كربي سابي كودا. ديني سابي كودا. نبي صلى الله عليه وسلم بيكودا. واو ما شاء الله تبارك. إلى بدا وانا بين أنا مرجو شركة وعلى شركة ده لو ربنا متأسس إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أنا سيارة. إلى بدا وانا ربنا إنتي مؤجج ما. كان ده يمكن جدي. عبادة. نرجع لكم. أنا قدام ربنا تويبات. توحيد. جافي. أنا قدام وأنا ربي إذا أنا مدور جمالي. شركينا. ما شاء الله تبارك الله. أوكي أنا جاهزة. قدام ربين أنت مؤجج مالي. توحيد. ما شاء الله تبارك الله بسرعة ذلك. أنا تجربة. أشوي جافي تانو. عزيزي توحيد جتون مالي جتون. توحيد جتون عبادة أن ربي كوابا سني قبلو. توجمتوتا في جالة توتا أولياء أكرام دكيسنو إن شاء الله سبسكرايب ولا لايك ولا إن شاء الله نمرد فالجدبيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obboleetti keenya kanaa diinirraa dubbataatti muuziqaa faanaa gadi bitanii sheer gootanii nama san jajjabeessitan nama diinii kana jajjabeessa irraa barumsa fudhaatanii jedha galatooma. Obboleeyyan tiyyaa gaafin obboleetti teenna wajji wal gaafannee walii deebiifne kun akka isinitti tolu akka isin gammachiisu abdii qaba inshaallah. Barakallahu fiikum jabaadhaa warri yuutuuba dalagaa jirtan waan gaggaarii dabarsa obboleeyyan tiyya waan borullee itti hin qaanfanne waan ufumaa keessaniifuu yoo dhageeffattan booda itti nama hin saalfachiifne jechuu itti hin qaanfachiifne waan gaarii dalagaa isiniin jedha waan gaarii yoo dalage namni waan gaarii yoo dubbate obboleeyyan tiyya wanni barbaachisu kana jechuudha. Kanaafuu kayrirraa diinirraa waan gaarii waan boodallee itti hin qaanfanne waan ittiin boontan waan ergaa gaarii isinii ta'u waan isin booddattillee yoo hafe kayrii hasanaata guddaa ittiin argattan jabaadhaa barsiisaa isiniin jira waan argitan achirratti sheerin godhina waan argitan naasayina barakallahu fiikum
maaliifuu namni kun amma yeroo amma umri shabaabummaa kanatti yoo an argillee dabarsee waan argillee ka haasa'u taate booda immoo subhaanallah ofumaa yoo dhageeffate jechuudha ofitti qaanfata waan ta'eef kanaafi waan gaarii dabarsaa isiniin jedhaa. Diini keenyarra wal gaafadhaa kaasatan warroonni muslima taatan baarakallahu fiikum waan keyrii malee waan sharrii miidiyaa gubbarratti waan keyrii hin qabne waan namni illee irraa waa hin baranne jechuudha. Shirshiriin godhina isiniin jedha jabaadhaa walaa jajjabeessinuu baarakallahu fiikum wal jajjabeessuu qabna hundi keenyayyuu isiniin jedha. Numatu wal jajjabeessaa wal jajjabeessinee iddoo guddaa gahuu qabna isiniin jedha. Jabaadhaa baarakallahu fiikum hundi keessanuu wal jajjabeessaa sabiskiraab walii godhaa laayik walii godhaa keyrii irratti wal jajjabeessaa yoo namni argitanii ka ilma namaatiin dogongora yoo dogongortanillee dogongora keessanirraa deebi'aa tooyibadhaa rabbii keessanitti deebi'aa isiniin jedha. Wal gorsaa obboleeyyan tiyyaa qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan hundi keessanuu waliin dagatinaa keyriirraa akka hin mayne keyrii qabannee guyyaa duniyaatii fi guyyaa akirallee duniyaa tana gubbarrattis boruu akirallee akka milkooynu milkii barbaanna waan ta'eef obboleeyyan tiyyaa duniyaa tanarratti nama waan gaarii dabarfatee waan gaarii kaayate tuyyuu akiraa milkaa'a jechuudha. Yoo duniyaa irratti akka argine taanee akka argine deemnee waan feene dalaynee waan sila nafsiyaan teenna ittiin ajajje hunda jala deemnee dalayne akiraan kasaaraadha jechuudha. Nama khasaaraa akiraa barbaadu malee namni jiru duniyaa tana gubbarratti waan silaa isa hin barbaachifne waan bu'aa isaa hin qabne waan kaatimaa isa hin tolchine hin dalagu jechuudha. Ta qalbii fi shayxaanni itti taphatte malee. Kanaafuu keyrii irratti jabaadhaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Wallaahi keyriitu nu caala keyrii yoo qabanne karaa qajeelaa yoo qabanne ihdina siraaxal mustaqiim karaa qajeelaa yoo qabanne karaa diriiraa yoo qabanne rabbiin illee irratti nu gargaara shayxaan illee dandahee nu hin jallisu jechuudha. Wallaahi kanaafuu nafsiyaa fi shayxaana jala yoo ka deemnu taate obboleeyyan tiyya akiraa jahannamin nu dhaala. Jismiin keenya jahannamin dandahu ibiddi jahannamaa akka gubbaa kanarraa namni haasa'u miti obboleeyyan tiyya ulfaataadha rabbii najaa nu haa baasu jabaadhaa wal jajjabeessaa keyrii irratti jechuudha. Kuni gorsa kiyya wal jajjabeessuu qabnaa keyrii dubbatuu qabnaa keyrii dabarsuu qabnaa akkuma argine ta'uu hin qabnu khaasatan warroonni shamarranii baarakallahu fiikum uffannaa keessan tolfadhaa hijaaba keessan tolfadhaa waan gaarii dubbadhaa waan keyrii dubbadhaa namni wallaahi qabrii siduu qabu hin jiru abadan namni kophaa kee bu'a hunduu jechuudha. Namni nama wajjin deemu hin jiru haati ati jaalattus abbaan ati jaalattus obboleeyyan ati jaalattus hattaa ilmi keellee wallaahi awwaalessi biraa gala jechuudha. Sii fi dalagaa ta'e qofa walitti hafa. Dalagaan tante yoo gaarii hin tahin khasaaraadha. Raaxmanni akiraa hin jiru obboleeyyan tiyya. Rabbiin duniyaa gubbarratti raaxmata namaa godha. Gara laafessa rabbiin waan feetellee balleessitu duniyaa gubbarratti hoyibatti taanan siidis. Walaakin akiratti hin jiru raaxmanni. Ibidda malee raaxmanni hin jiru kanaafuu amma of dhaqqabuu qabnaa of dhaqqabaa jajjabaadha isin jedha.